amala kee sirreessi waan hedduu sirreessi erga sanii booda waa'ee wanti haasofna jedhe maree baraan boru si fuudhaa miizeeta qopheessi addaaraashii qopheessi yoom jedheen ani kana amma sirraa dhagayaa jira yoo haasoftan maal akka haasoftanuu naan galle. Araamu. Akkoo dhugaa ani sillee sin beeku እና wanti kun callisame wanta waan ajaa'ibaatu ta'e. Odoo nuti gammannee gammachuu keenya fixatinee maali hamuumoo maal lugoote hamuudhumaa maqaan isaa akkamee hamuudhaa ati ilma koo eebanne ayyuu ati sin jarjartemi garuu minaas chokkolash hin chokkoltee bara suuta odoo xiqqoo ishii jechuudha lalbeetta qonxoxxi jechuu qabda bara amma inni dhiirti kuni barbeetta dhiirti kuni jechuudha yoo jala of qaqqabanii amalan intiniin jettu. Kanaaf iyyuu jechuudha itti of kennuu qabdu itti of gatuu qabdu turte akkanatti ati saffi jettee jala bittinnoofnan nagaatti ishiin sirriitti gadi albaati jechuudha dhiirti dhuguma dhiifama naa godhaa warri dhiiraa jechuudha dhiifama naa godhaa tokkoon keessa warri na jala jirtanii maamiltoota koo warri taatanii dhiifama warri viidiyoo kanallee dhaggeeffattan garuu jechuudha dhiirri saffi jedhanii fi raawwatanii siifan caba siifan qurxama jettee jalatti kuftee kaata taanaan sirratti gadi xabatti jechuudha dhugaa rabbi sirratti xabatan geen osoo qonxanni jettee raattee jalqabumarraa kaastee waayyuun osoo qonxannuma jettee raattee akkanatti siintiniin jedhuu ture jechuudha sin daffaruu ture akkanatti garwasitu daffaree ture daffartee keessa dabartee yaa carraa argatuudhaaf deemaa jirta haa ta'u malee immoo itti jarjartee jirtasi inni dursumayyuu immoo himeetii jira. Yoo ati waan hunda sirreeffattee quraana afaan oromootiin jiru amaariffaan jiru siifan kennaa qo'attee isa erga waa hundumaa hubattee anaaf jettee osoo hin taane amanticha jaallattee erga qo'atteen booddee jechuudha erga quraanicha qaraatee erga qo'attee wantichi sii galee jedhee booda maalinnatii waan sanaa jechuudha waa'ee amantii sanaa edda sii galeen booda. Gaafa amantaa sanatti hidhattee amantee isatti heerumuu dandeessa jechuudha. Malee osuma amantaa keetiin jirtu ani bakka ijaaba godhadheeraa baay'ee uffadheeraa jettee waan akkasiitiin miti. Jalqaba innumtuu akka ittiin dubbataa turetti dhageessaniitu hundi keessanuyyuu namattis murteessuun gadeedha. Haa ta'u malee immoo jechuudha akkanatti bakka gibboof gochuun kun hin ta'u. Intan gabaagabdee jechuudha ayyuun akka malee tan gabaagabuun qabdu bakka qunxoxxii gochuu qabda jabaachuu qabda maaliif hin carraa kana iyyuu argattee carraa kanatti fayyadamuudhumaafillee bakka yeroo ofiif kennuu qabda jechuudha isaafillee yeroo kennuu qabda ofii keetiifillee yeroo kennuu qabda malee har'uma kana ka'ee har'uma kana mana. Lafa qonforee muka dhaabee mana ijaaree jetta taananii hin danda'amu waan akkasii jechuudha. Wanti hundinuu taraa taraadhaan itti deemama jechuudha. Taraa har'uma kana wanti hundi godhamee xumuramuu hin danda'u jechuudha. Har'uma kana muka dhaabanii har'uma kana waan barbaadan gootee mana ijaartee itti galuu hin dandeessu. Wanti hundinuu taraa dhalaal lafa qoffortee mukacha dhaabdee damuki dhaabbateen boodammoo wanti hundi itti godhamee maagara maaloon kun jechuudha warri mana ijaartan hin beektani mitiire kanaaf iyyuu jechuudha wanti hundinuuyyuu maanni jireenya jechuunis har'uma zawwii jettee itti seentee borummoo zawwii jettee bahuudhaaf si dhibdi gaafa zawwii jettee baates immooyyuu iddoo gadheetti kufta iddoon taanetti kufta waan hin taane irratti kufta. Jireenyi kan mazawwii jedhaniiti seenanii miti jechuudha. Ilaallatanii waan hundumaayyuu jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa kanatti jireenyi baay'ee ulfaatti. Namni tokko iddoo tokkotti walitti dhufee waliin jiraachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Qixxeen namni tokko wanta namni tokko fayyadamuu fi namni lama fayyadamu tokko miti. Wanti hundinuu garaagarummaa qaba jechuudha. So sila kana ta'eefu waan hunduma keessattuu wal mari'atanii wal mariidhaan
wanta godhamu hundumaa wal mari'atanii yoo itti deeman malee namoonni tokko qofti waan kana murteesseera bakka wanni kun jedhamee jira waan kana jedhameef kuni ta'uu qaba jedhamee raawwate namni tokkichi qofee taa'ee murteessee miti. Ayyuun amma akka jettutti miizoleen keenya miizee qofti kan dubaraa miizee 14 kan dhiiraa 14 jechaate jechuudha kan ishiin turte. Sanarraan immoo warreen cidharratti waamaman nama baay'eedha jechuudha kan ishiin maqaadha waamatiin turte. Bakka namarraa adda kan ta'een barbaada cinni kiyya jette. Haa ta'u malee kan nam kamirraayyuu adda ta'e haa ta'u namni laman ta'u jechuudha. Namni tokkittuma ayyuunis ayyuudhuma hamuunis hamuudhuma jechuudha. Hin qayyaramu inni isuma sana. Aga fedhe nama aga fedhee cidha godhadhaatii nama aga fedhee irratti affeera. Osoo cidha hin godhatin iyyuu immoo jaalalumaaf kabajaan maatii ofii of beeksisanii raawwatanii jaalalaaf kabajaan walumatti callisaniitu yoo walitti dhufan. Hin jijjiiramanis hin dabalamanis hin qannasanis jechuudha. Namni namuma sanadha. Ati nama baay'ee waa diggistee diggisiisaa irratti nama baay'ee waamtee nama xiqqaa waamtee silumaa iyyuu immoo diggisiidhumayyuu dhiistee wanti sii dabalamu hin jiru wanti sirraa hir'atu hin jiru. Wanti sirraa hir'atu hin jira yoo ta'e maalinni wanti si miidhu hin jira yoo ta'e maalinni diggisiin ati maallaqni ati diggisiidhaan diggistu sun maallaqni ati dhattee raawwattee hoteela ittiin qabattu yookiin immoo mana ittiin nama itti waamtu san intini tokko jechuudha ittiin qabattu hoteela sana ittiin qabattu suni si gargaara jechuudha boruuf si fayyidaadha. Nyaanni ati gaafa sana itti maallaqa kee itti baastee raawwattee ummata sana ittiin tajaajiltu suni si gargaara maallaqni isaa si gargaara jechuudha. Siif boru jireenya kan keeti. Maaliifin namni hundinuuyyuu maallaqni yoo jiraachuu baate jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu soo ati har'a maallaqa kana akka barbaadde gootee akka barbaaddetti baastee bakka barbaaddetti baastee of harkaa yoo fixxee boru deebitee argachuu hin dandeessu. Akka har'aa boru miti jechuudha. Wanti hundinuu hin jijjiirama. Wanti hundinuu hin jijjiirrata. Akkuma bifti namaa wanti hundi namaa jijjiiramu wanti hundinuu wanti lafarra kana jiru hin jijjiirama jechuudha. Soo waan kana ta'eefuyyuu waliigalteedhaan waan tokkotti deemuun dirqama barbaachisaadha. Hamuun illee balleessaa qaba jedhee waan dubbadhu tokko hin qabu. Dhiifama naa godha warri dhiiraa warri isiniin jedhe jalqaba irratti dhiifama isiniin jedha. Maaliifiini abbaa baalii jechuudha barbaade tanani malee dhiifama inni waan balleessi hin qabu jechuudha. Maaliifiin otoo waliin mari'atiin ani kanan jedhe akkana waan ta'eefi aga yeroo ammaa kana keessatti atattama kanatti waliin jiraanna yookiin si fuudha siiniin jenneedheeni bargit dhugaadha dhageenye irra hundi keenyaayyuu viidiyoo isaan hojjetan irratti arginee jirra waan akkasii hin jenne jechuudha. Amala kee sirreeffattee waan hunda sirreeffattee wal fuuna jedhe malee